obboleeyyan dhiiraa dubartii assalaamu alaykum jennaa duratti barakaaf rahmanni rabbii haa jiraatu isin irratti keessummoonni teennaata wal keessan armatti dhaaltuun ambiyaadha ulamoonni marti bulchitoonni teennas warri amiirroti yaamsa keenya hawwattanii argamtan nu biratti anaa dhufuu kammanneerraa baga dhuftan marti jazaakumullahu khayran rabbiin duniyaa baakhiratti ilmi namaa wamaa hamilaa dhuunfastaatu gamtaan hamba dhalootaaf darbu bu'uura kan kaahu ummata dildila dhaloon irra darbu ummatatu arra hojjata namni dhalootaaf yaadu ofiif waan qabu danta hamma rabbiin rizqeef nyaate kan hafe dhalootaaf ol kaawwata deeggaramuu qaba yoomuu yoo feetes taatu amanta hamilaan khayrii hamiluudha akka ganda dhufne wajjin agarree hamileen isaanii guddoodha akka dhageenye ijaan agarree lafa bal'oo qabe ummanni gaaguratti haree nannage tarre asii bachisiin isa kanniinsi daa'ima daa'imeessuuf babbararee galiin isaa beeytal maalii muslimaati kaayoon isaa nu mararee rabbiin galmaan nuuf haa gayu firiin isaa nu daraaree kaayoon isaa fagoo laalaa rakkoo hawaasa muslimaa hamma dandeenyu yoo furree aanuma keenyallee taatu gara biraatti otoo hin dabarree hanqina mara kasaa furree daa'iwwaniif mindaa murree ustaazotaaf rakkoo furree bakkayyoo madarasaaf mana rabbee yoo ijaarre harka qalleeyyiif tumsa taana warra jireenyi daddararee tola ormaaf ooluu hawwina if birayyoo daddabarre warri dhimmi ilaalu akka dhaabbatu nu cinaa jenna marree lafa bal'oo 30 hektaara itti qabneerraa karoora haaraa hara galfii namaaf bineensaa irra qubsiifna bosona haaraa mukkeen gaggaarii isa dhedheeraa hindeessaa birbirsaa ammas gaatiiraa kumaatamaan keessa qubsiifna ammas gaaguura horsiisa kanneensaa guurtuu daraaraa miidhagina naannoof qilleensa haaraaf nutu hojjaataa dhalootaaf tara milkii har'aa borii jennee jalqabne inshaallah rabbiin nu gargaara ilmi namaa ni jarraaqa galma isaa rabbi gaya jaarsaa jaartiin dargaggeessaan xiqqaa guddaan nu dhagaya diinii rabbiif nu tutumsa du'aa jiruu teenyaaf isa chaaya yaamsa olamaa'ee haa awwaannu biqiltuu gaarii kana haa dhaabnu bosona gaarii haa misoomsinu qilleensa gaariin haa midhaaksinu dirqama fudhannee haa kunuunsinu dhuunfas taatu gamtaan wardiyaa isaaf haa taanu qabeenya hawaasa muslima hundi isaaf haa tumsinu warri amriin hawaasa harka jirtu bulchitoonni ummata dhaamsa kana nuuf hubadhaa hamma nu wajjin jiraattan akka misoomni itti fufu gargaarsa keessan nuuf laata gargaarsi keessan dhabamnaan hojiin keenya gufata misoomni kun kan ummata islaamatu ittiin jiraata gariin abbaan qabu se'a dhuunfaadhaaf hamilata qotteen kanaas ni baay'ata garagaraayyaa wallaalle akkaataa dhuunfas taatu gamtaa dhaamsi keenya kana akka nuuf hubattan kun dhaamsa ummataa kun dhaamsa ummataa ilmi namaa wamaa hamilaa dhuunfas taatu gamtaan hamba dhalootaaf darbu bu'uura kan kaahu ummata dildila dhaloon irra darbu
ummatatu arra hojjata namni dhaloota fi yaadu ofii waan qabu dantaa hamma rabbiin rizqeef nyaate kan hafe dhaloota ol kaawwata deeggaramu qaba yoomuu yoo feetes taatu amantaa ilmi namaa waan ilaaluun falsaatu gamtaa hamba dhalootaaf darbu bu'uura kan qabu ummata dirree dhaloo irra darbu ummatatu arra hojjata namni dhaloota fi yaadu ofii waan qabu dantaa hamma rabbiin rizqeef nyaate kan hafe dhaloota ol kaawwata deeggaramu qaba yoomuu yoo feetes taatu amantaa